Ashamar kafuni akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota Qoophii Sportii odeeffannoo sportii haaraa torbaniin simbiraan ga'uudhaan karaa tokkummaa show YouTube chaanaliin Qoophii hunda xumurreetti jirra. Odeeffannoo haaraa torbaniin caqasuudhaan tokkummaa show subscribe godhaa isiniin jenna. Premier League Itoophiyaa, Premier League Ingilaandii fi La Liga Spain, Serie A fi Bundesliga Jarman, Lugi Faransaay fi Champions League kanneen biroo simbiraan ni geenya. Premier League Itoophiyaa, Premier League Ingilaand, Bundesliga German, La Liga Spain, Serie A Italy, Lugi Faransaay, Champions League. From Jima, that through ball to Temesgen. He's tried to round off his markers. He brings it on to the other side. He takes the cross. And Melier earns his money. Struggled to get fit for this game. And there's the winner. And who is... Ashamar kafuni akkam jirtu kabajamtoota fi hordoftoota Qoophii Sportii odeeffannoo sportii afaan Oromoo irraa oduu saatii kana qabannee isinii dhiyaannee jirra. Oduu sportii saatii kana kan isinitti himu ana Maddin Siraajim Qoophii Sportii keenya waliin turtii gaarii isiniin jenna. Premier League Ingilaandii torbaffaan Septembarii 25 bara 2021 sanbata xiqqaadha hanga Septembarii 27 bara 2021tti taphatamee jira. Tapha sanbata xiqqaa sa'aatii 8 walakkaatti taphatameen Chelsea dirreessaa Stamford Bridge irratti Manchester City simachuudhaan 1-2 yommuu ammoo Manchester United Old Trafford irratti Aston Villa saatuma wal fakkaataa simachuudhaan 1-2 Aston Villa mo'ameeti jira. Oh, and he's gone in and he's Courtney Hawes at the near post for Aston Villa. Tapha sa'aatii 11tti taphatameen Everton Norwich City simachuudhaan 2-2 yommuu atu. There's plenty forward for Everton here. One of them's Decore. Leeds United dirreessaa irratti West Ham United simachuudhaan 2-1 mo'ameeti jira. Just play it early, all heavy touch by Antonio. Oh, he's gone round him. Antonio to win it. Antonio might have won it for West Ham. Leicester City dirreessaa irratti Burnley simachuudhaan 2 wal qixaa yoo baanu. Nick Pope came racing out of his goal and Vardy was too good. Watford dirreessaa irratti Newcastle United simachuudhaan 1 wal qixa baaniiti jiru. On the outside of Pearson drives it across. João Pedro. Tapha sa'aatii 1 walakkaatti taphatameen Brighton Ford Liverpool simachuudhaan 3-3 ba'uudhaan qabxii qooddataniiti jiru. And it comes towards Visa and Alisson tries to get there. Tapha sanbata guddaatiin Southampton Brightonin simachuudhaan dirreessaa irratti 1-2 yoo injifatamu Arsenal dirreessaa Emiraatisitti Tottenham Hotspur simachuudhaan 3-1 injifateeti jira. Tapha kiftataatiin Crystal Palace Brighton wajjin ni falmata. Brighton Crystal Palace kan injifatu yoo ta'e qabxii 15 Premier League Englandis ni dursa. Gabatee Premier League England Liverpool qabxii 14 sadarkaa tokkoffaa irratti argamu. Manchester City qabxii 13 sadarkaa lammaffaa irratti argama. Chelsea qabxii 13 sadarkaa sadaffaa, Manchester United qabxii 13 sadarkaa arfaffaa, Everton qabxii sadarkaa shanaffaa, Brighton qabxii 12 sadarkaa jahaffaa, West Ham United qabxii 11 sadarkaa torbaffaa, Aston Villa qabxii 10 sadarkaa saddeetaffaa, Brighton Ford qabxii 9 sadarkaa salgaffaa, Arsenal qabxii 9 sadarkaa kurnaffaa, Tottenham Hotspur qabxii 9 sadarkaa 11ffaa, Watford qabxii 7 sadarkaa 12ffaa, Leicester City qabxii 7 sadarkaa 13ffaa, Wember qabxii 6 sadarkaa 14ffaa yoo qabatu, Crystal Palace qabxii 5 sadarkaa 15ffaa, Southampton qabxii 4 sadarkaa 16ffaa, Newcastle United qabxii 3 sadarkaa 17ffaa, Leeds United qabxii 3 sadarkaa 18ffaa, Burnley qabxii 2 sadarkaa 19ffaa, Norwich City qabxii malee sadarkaa 20ffaa irratti argama. Gara La Liga Spain itti yoo sin dabarsinu La Ligaan Spain Septembarii 25 bara 2021 hanga Septembarii 27 bara 2021tti taphatamee jira. Tapha sanbata xiqqaatiin Deportivo Atletico Madrid dirreessaa irratti simachuudhaan 1-2 yoo injifatu, Valencia Atletico Bilbao simachuudhaan 1 wal qixa ba'uudhaan qabxii qooddataniiti jiru. Ishbiliyan dirreessaa irratti Espanyol simachuudhaan 2-2 yoo mo'atu, Real Madrid dirreessaa Santiago Bernabeu irratti Villarreal simachuudhaan 2-2 ba'uun qabxii qooddataniiti jiru.
Tapha sanbata guddaatiin Baarsiloonaan dirree irratti Liivaantee simachuudhaan 3-2 yoo mo'atu Riyoon dirree irratti Keedis simachuudhaan 3-1 mo'ateeti jira. Real Sociedad dirree irratti Elchin simachuudhaan 1-2 yoo injifatu Real Betis dirree irratti Getafe simachuudhaan 2-2 injifateeti jira. Tapha Septembarii 27 kibxataatiinis Keeltee dirree irratti Giraandiin ni simata. La Liga Spain Real Madrid qabxii 17 sadarkaa tokkoffaa irratti yoo argamu Real Sociedad qabxii 16 sadarkaa lammaffaa irratti argama. Ishbiiliyaan qabxii 14 sadarkaa sadaffaa, Atletico Madrid qabxii 14 sadarkaa arfaffaa, Riyoon qabxii 13 sadarkaa shanaffaa, Baarsiloonaan xaphni tokko safuudhaan qabxii 12 sadarkaa ja'affaa, Real Sociedad qabxii 12 sadarkaa torbaffaa, Valenciaan qabxii 11 sadarkaa 8ffaa, Ososaanaan qabxii 10 sadarkaa 9ffaa, Atletico Bilbaoon qabxii 10 sadarkaa 10ffaa, Villarreal qabxii 8 sadarkaa 11ffaa, Morkaan qabxii 8 sadarkaa 12ffaa, Ispoonyaal qabxii 6 sadarkaa 13ffaa, Keedis qabxii 6 sadarkaa 14ffaa, Elchi qabxii 6 sadarkaa 15ffaa irratti argamu. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota Qoophii Ispoortii odeeffannoo ispoortii isaatii kanaaf qabannee dhufne kana fakkaataa oduu isinitti muudhaan kan isinii waliin ture ana Maddin Siraajim ogeessi kaameraa fi teeknikaa keenya Nuuraddiin Shaafii waliin ta'uudhaan odeeffannoo ispoortii biroo qabannee hanga walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jenna.